fingalle maaloodha yakka hojjannetu jiramoo Ahmad Seeneera tarii keessumattuu ji'a Ramadaanaa ji'a soomaa kana eeggataniit jarri kun uummata kana adamsuu irratti kan isaan bobba'aa jirani. Kana kan bara kanaa haaraa miti beektii bara darbinatti fakkaata waggaa har'aa ta'e waggaa lamaan irraallee ji'a Ramadaanaa eeggataniiti waggaa har'aa miti fakkaata. Waggaa jaha yaa Ramadaana kanarratti immoo baay'ee eeggachaa jiru sooriina. Waggaa har'aa na yaadadha uummanni hogguu sooma hiikuudhaaf fatiraaf waggaa gara manaa ol dacha'u dhufanii bakka uummanni duraan qabateetu ofirraa isaan eeguudhaaf dahannaa tolfataniitu jiran sanitti namuudhaan uummata kamisii hedduu uummata walloo kana rukutanii jiru. Kanallee sirriitti qubanan qaba. Egaa kuni baay'ee nama gaddisiisa. Ani artiistiidha akka artiistiitti sagalee kennu ta'ullee qaba. Kan si dhibu dhimma walloo kanarratti dhuguma sagalee kan ta'atu hin jirre hedduutu jira. Maaliif kun? Siif galee maaf akka ta'e anaaf sinaaf hin galu. Sagaleen kee deemee jira waaro. Sagaleen isaan dhaga'amu Ahmad Bumaanuma. Dhaga'amu sagaleen isaan jiru. Sagaleen isaan kute. Baaro. Mee namoonni waan kanarratti haasa'uu dandeessan yoo jiraatan gastii argadha namoonni waa'ee kana haasa'uu dandeessan. Bide inni dubbatu jira. Sagaleen isaan jiru sagaleen isaa deeme. Neetworkii isaa. Inshallah. Ani waa'ee walloo kanallee egaa atuu dubbattee itti baay'ee isaa ani waan xiqqoo tokkodha. Wanti ni dubbadhu yoo jiraate akka ka'umsaatti uummata walloo akka inni ajjeefamu akka inni dhabamu kan godhaa jiru anaaf akka nama nutti qaama mootummaadha. Akka kotti sababaansaa qaamni mootummaa maal ta'ee mootummaa naannoo Amaaraa hoogganuu dadhabe. Federaalli akkamittiin sana dadhaba? Kun hin fakkaata waan hin fakkaannedha. Kana beekuu qaba uummanni. Akkamitti waan sana dadhabe? Kana dura yeroo mootummaa irratti ka'amu maalti godhamee deebi? Garuu uummata kana yerootiin eeggatamee Ramadaana keessa eeggatamee Ramadaanni yeroo dhufu waggaa ja'affaa akka kanaa godhu. Jarri kun dhufanii jechuudha Ramadaan eeggatanii. Tokkoffaa sababa fakkeenyaaf jechuudha dhuguma mootummaan Itoophiyaa musliimoota Itoophiyaan jaallata. Abbaan feetan fudhachuu jaallachuu dandeessu abbaan feetan jibbuu dandeessu haasaa qabu. Ni waan natti fakkaateen lafa kaa'a. Sirni amma biyya hoogganaa jiru sirna amantaa Islaamaa balaaleffatu isa jalqabaa. Sababni kun musliimoota warra ijoo ta'anii ija namaa dura bu'anii isaan duukaa ifxaara isaanii geggeessaa. Musliimoota warra miskiina warra nyaatu waan dhugu hin qabne musliimoota warra walloo isaaniin ajjeesisaa. Isaan kun immoo akka isaan hin dubbanne ijoo ta'anii ija namaa dura bu'anii isaan duukaa hawaasaa immoo gaaffii isaan kun gaafatan immoo deebisneerra jechaa isaan sana immoo akka isaan duguugaman gochaa Islaama isa kamii kan jiraachuu danda'u. Waliigala an akka kotti wanti gabaabaa tokko wanti hin dubbadhu yoo jiraate ummanni walloo akka amantaatti Falasxiinota musliimoota Itoophiyaadha. Amanaa fudhadhaa kan ummanni walloo cabeennaan musliimoota Itoophiyaa guutuu isheetii caba walitti qabe. Ummanni walloo cabnaan akka amantaatti musliimoota Itoophiyaa guutuu isheetu caba. Akka sabaatti ummanni walloo cabeennaan Oromoo guutuuti caba. Oromoo guutuuti caba cabinsa Oromoodha. Ummanni kun cabnaan. Ummanni kun akka inni cabuuf akka inni sagaleen kan isaaf hin ta'amne sheekonni keenya fakkeenyaaf warri bebbeekamoo warri miidiyaa addunyaa kanaa duukaa Aljaziiraa faa duukaa miidiyaa garaagaraa duukaa haasa'an namni tokko namni irraa bahee dubbataa jiru hin jiru.
waa'ee uummata walloo irraa. Kana dura walla yeroo warroonni amantaa islaamaa hordofan saba biraa ta'an yeroo isaan miidhaman kan miidiyaa kana lafa luka tokkoon dhaabaa ture ustaazotadha. Akka Ahmadiin Jabal, akka Kaamil Shamsuu. Barruu tokko agartaniitu kan Kaamil Shamsuu gadhiisu. Barruu tokko agartaniitu kan ummata walloo kan Kaamil Shamsuu gadhiisu. Namni tokko agartaniitu fidanii natti agarsiisuu dandeessu. Ibsaa asaniif, ustaaz ibsaa asaniif raayyaa abbaa maccaarra hin darbin. Kana achi hin jiru nam tokkitti. Ani gaaffii gaafadheen ture akka dhuunfaa kootti. Musliimoonni walloo warri sabaan Oromoo ta'an islaamummaan kan namni namaa kennuuti jira. Yoo kan namni namaa kennuuti jira ta'e islaamummaa isa kan keenyaan qaban isa kan musliimoota Itoophiyaan qaban waan ta'eef Oromoonni walloo warra amma du'aa jiran amantaa isaaniif jedhanii du'aa jiran suni isaan amantaan isaanii isa rabbi namaa kennu miti nam tolcheedha waan ta'eef isaan duukaa islaamummaan qabnu jedhaa gadi ba'ati. Yoo Oromummaas kan namni namaa kennu jiraati in Oromoomsitan yoo ta'e uummata walloo akka sabaatti yoo isaaniin in Oromoomsitan ta'e warqituuti Oromoomfame yoo ta'e isheetiin Oromoomse Oromoon yoo ta'e in Oromoomfama waan ta'eef akka sakaanitti isaaniif dhimmamuu hin dandeenyu jedhaa gadi ba'aati. Uummata sana jalatti gabroomanii jiraatanii yookaan ofirraa ofuma isaanii dhoowwatanii nu waammatiitiin dhiisanii. Akkasitti gadi ba'aatti ma uummatatti wallaahi isa dhugaa kun jedhaa jiran. Ituu wanti viidiyoo waan ustaazan wal jedhu tokko dhageessanitti yoo ta'e kana dura miidiyaa kanarratti harka morma muranii morma namaa du'aadha kan akkasitti baatamaa ture. Amma garuu uummata walloo ituu lubbuun keessa jiru harka irraa kutaa jiru harka ituu lubbuun keessa jiru. Viidiyoo ustaaza wal dhaqaati dhageeffadha ustaaza wal qaasim waan inni jedhe viidiyoon keessaan natti ergame ituu lubbuun keessa jiru harka irraa kutan. Ituu lubbuun keessa jiru miila irraa kutan. Ituu hin du'iin. Oromootti miti, Amaaratti miti, Tigireetti miti, yookaan Ameerikaatti miti, yookaan Faransi Jarmaniitti miti. Uummata isaanii uummata dhiigaan keessa ba'anitti kan isaan daawaa godhan. Kan isaan gama islaamummaatti waaman jalqaba isaaniidha. Musliimoota walloo caalaa, Oromoota walloo caalaa namni ummata islaamaa sabaan Oromoo ta'e sheekolee keenyatti kanaan hin jiru. Akka sabaattis akka amantiittis. Waan dandeenyu biyya keessa jiraannee waa gochuu hin dandeenyu. Biyya namaa keessa jirra. Waan dandeenyuun immoo karaa qulqullaa'aa ta'een karaa wanti godhamu kun hawaasa bira dhaqee ga'uu hin danda'a. Waan isaan barbaadan isaaniif godhuu danda'a jedhameen hin goona rakkoon tokko hin jiru inshaallah. Waan rabbi nu dandeessise kanumadha yaadni koo gabaabaa galatooma. Galatoome Ustaaz Ahmad Ulfaadhuu fayyaanuu gabaadhuu hedduu galatoomi yaada bareedaa kaaste yaada kee kanarratti artisti Baadoon ammas hin ba'e. Wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf ani warri gaafa Falastiin
keessatti masjidni gubatu uummanni Falastiin dhumuu poostiin afuura nukutee ture. Kan poostaanis dhiibbaa tokko hin finne osoo du'aa godhanii qofa kan fayyadu. Garuu masjida Walloo keessa masjida 30 oltu gubate. Masjida